Tole, barumsa keenya har'aa immoo barumsa kutaa sadaffaa wajjin ilaalla. Innis qubeewwan dubbachiistuu dubbifamaa fi dachaa kan jedhudha. Barnoota keenya har'aa osoo hin eegaliin dursatti yeroo darbee kutaa barnoota keenya lammaffaa keessatti qubee afaan Oromoo akkaataa qubee guddaa fi qubee xiqqaatti barreessan walii wajjin ilaallee turre. Kanaaf namoonni viidiyoo sana ilaalin ammayyuu irra deebi'aatoo viidiyoo sana ilaalatoo qubee afaan Oromoo guddaa fi xiqqaa adda baafadhaa jechuun barbaada. Har'a immoo walii wajjin kan ilaallu barumsa kutaa sadaffaa kan jedhudha. Barumsa kutaa sadaffaa jalatti walii wajjin kan ilaallu qubeewwan dubbachiistuu dubbifamaa fi dachaa kan jedhudha. Egaa afaan Oromoo gosa qubeelee kan sadeen fayyadameeti sagalee uumnee jecha barreessinee barreeffama keenyan ergaa kan dabarfannu. Kanaaf namni tokko jecha afaan Oromoo qixa sirriin barreessuu akka danda'uu fi gosoota dubbii yookiin immoo gosoota qubeewwan afaan Oromoo kana sadeen adda baafatee beekuu danda'uu qaba jechuudha. Egaa qubeewwan afaan Oromoo kunis bakka gurguddoo saditti qoonneen ilaalla har'aa. Dubbachiistuu, dubbifamaa fi dachaa maal akka ta'an tokko tokko isaanii hin ilaalla jechuudha. Kanaaf namoonni barachuu barbaadan akka na duukaa buutanii na hordoftan jechuun barbaadan namoonni amma laayivii na hordofaa jirtanis namoonni booddee viidiyoo kana ilaaltanis karaa yuutuubii illee ta'ee akkasuma karaa garee teelegiraamii keenya waamicha qubee jedhuun namoonni na hordoftan hundi keessaniyyuu akka itti fuftanis ammas na hordoftan isiniin gaafadha. Kanaaf barumsa keenya irraa hin jalqabne jechuudha. Barumsa keenya har'aa keessaa isa jalqaba irratti kan ilaallu qubeewwan dubbachiistuu afaan Oromoo kan jedhudha. Egaa afaan Oromoo qubeewwan dubbachiistuu 5 qaba. Isaan kunis eenyu akka ta'an akkamitti akka sagaleeffaman walii wajjin hin ilaalla jechuudha. Kanaaf ittaanee kan ilaallu qubeewwan dubbachiistuu afaan Oromoo jechuudha. Afaan Oromoo dubbachiistuu 5 qaba. Ittaanee kan ilaallu qubee dubbachiistuu kana akkaataa gurguddaa isaa fi xiqqaa isaa wal maddiitti barreessee jira. Qubee guddaa isaa gara harka mirgaatti, qubee xiqqaa isaa gara harka bitaa mirgaatti, qubee guddaa isaa harka bitaatti barreessee jira jechuudha. Kanaaf namoonni kana akkasitti amma isinii sagaleessina jechuudha. Sagalee nu sagaleessu kanaan qubee sun maal akka fakkaatu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma namni tokko nuuf sagaleessa jechuudha. Kanaaf namni sagaleessu al-sadi suuta jedhee nu sagaleessa jechuudha. Kanaaf namoonni barannu immoo hin dhaggeeffanna jechuudha akka sanatti. Kanaaf nuuf jalqabe. A E I O U Galatoomi. Tole kaa isaan kunniin qubeelee dubbachiistuu afaan Oromoo jedhamu. Kanaaf mee anillee amma al tokko irra deebi'etan isiniif jedha. Tarii akka caalatti adda baafattanitti qubeelee dubbachiistuu afaan Oromoo gurguddaa fi xiqqaadha kan wal biratti barreesse. Kanaafuu amma nan sagaleessa jechuudha. A E I O U Egaa qubeeleen dubbachiistuu afaan Oromoo 5 kanaadha. Namoonni kana irra deddeebitanii shaakaluudhaan qubeelee dubbachiistuu kana adda baafachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf asirratti ammayyuu irra deebi'etan jedha. Qubeelee dubbachiistuu kana inni gara harka bitaatti barreesse qubee dubbachiistuu guddaa jedhama. Inni gara harka mirgaatti barreesse immoo qubee dubbachiistuu isa xiqqaa jedhama. Kanaaf akkaataa barreeffama isaaniitti malee sagalee isaanii lachuu isaaniiyyuu tokkuma jechuudha. Inni kun guddaa, inni kun xiqqaa kan jedhamee fi yeroo barreeffamnu seera barreeffamaa keessatti fayyadamna malee seera dubbii keessatti lama isaaniiyyuu tokkuma jechuudha. Kanaaf
kun qubeelee dubbachiiftuu afaan Oromoo jedhamanii. Kanaaf shaakalaa isin jechuun barbaada. Kutaa barnoota keenya itti fufee jiru fakkeenyaa fi kutaa barnootaa Afuraffaa Shanaffaa Xaanuu keessatti walii wajjin ilaallu akkaataa uumama sagaleeti waan ta'eef sagalee immoo yommuu uumnu afaan Oromoo keessatti sagalee uumnee jecha uumuudhaaf yookiin birsaga uumuudhaaf qubeelee dubbachiistuu kanaaf dubbifama adda baasnee beekuu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf kun qubeelee dubbachiistuudha. Kanaaf namoonni qubee afaan Oromoo baraa jirtan yookiin jalqabarraa mana barnootarraa qubee afaan Oromoo barre amma baraa kan jirtanii haala kanaan qubeelee dubbachiiftuu nurraa baruu dandeessu jechuun jaalladha. Kanaaf akka kanatti shaakaluu dandeessu. Kun qubeelee dubbachiistuudha kan amma ilaalle. Itti aansuudhaan immoo kan walii wajjin ilaallu qubeewwan dubbifamaa. Yeroo darbe barnoota keenya lammaffaa keessatti qubeelee afaan Oromoo ilaallee jira guddaaf xiqqaa guutumatti walitti qabnee qubee dubbifamaa dubbachiistu jechuudha. Egaa qubeelee yeroo darbe san keessaa qubeelee dubbifamaa san keessaa ta'ee dubbachiistu ta'ee walumatti qabaa waan ilaallee fi amma immoo qubeelee yeroo darbe ilaalle san keessaa dubbachiistu yoo baasne qubeelee lafan sun qubeelee dubbifamaa jedhamu jechuudha. Qubeelee dubbifamaa jedhamu jechuudha. Kanaaf qubeelee dubbifamaa kana adda baasuudhaaf salphumatti qubee dubbachiistuu shanan amma ilaalle sana keessa hambisuudhaan haaluma salphaadhaan qubee dubbifamaan eenyu akka ta'an hin ilaalla jechuudha. Fuulduratti immoo kutaalee barnoota keenya ta'an keessatti maaliif dubbifamaa jenna maaliif dubbachiisuu jenna garaagarummaan isaanii hoo maali akkamitti dubbifamaa dubbachiisuu jechuu kan dandeenyu gaafa isin qubee sirriitti adda baafattan namoonni qubee barachaa jirtanii haala sanaan qixa sirriin adda baafachuu dandeenya jechuudha. Ammoo itti fufnee kan ilaallu qubeelee dubbifamaa afaan Oromooti. Kanaaf itti aansuudhaan warra amma laayivii dhaggeeffachaa jiru yookiin immoo warra onlaayinii irra jiru wajjin nuu sagaleessu jechuudha. Itti fufnee qubeelee dubbifamaa afaan Oromoo ilaalla jechuudha. Isaan kunis qubee guddaaf xiqqaa wal biratti barreesse qubeen inni gara harka bitaatiin barreeffame qubee dubbifamaa guddaa jedhama. Qubeen inni gara harka mirgaatti barreeffame qubee dubbifamaa xiqqaa jedhama jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf kun amma baa jedhama inni jalqaba irratti barreesse qubee dubbifamaa isa guddaa. Inni gara mirgaatti barreesse qubee dubbifamaa isa xiqqaa jedhama jechuudha. Kanaaf egaa namni tokko ammallee nuu sagaleessa. Kanaaf namni sagaleessu itti fufiitoo al sadi ammallee suuta jedhu akka namaaf galutti akkuma silaa sanitti nuu sagaleessu jechuun barbaada itti fufi. Ba, 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 ca, 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 da, 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 fa, 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 ga, 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 ha, 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 da, 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 ka, 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 la, 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 ma, 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 na, 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 fa, 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 ka, 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 ra, 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 sa, sa, sa,
ta, 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 u, va, va, va. Sorry, asitti dogoggoraan ture. Waa, waa, waa. Qaa, qaa, qaa. Yaa, yaa, yaa. Zaa, zaa, zaa. Tole, galatoomii haala gaariidhaan dubbistee rakkina hin qabu. Kanaafiyyuu galatoomii jechuun barbaada. Kanaaf namoonni karaa booddee viidiyoo kana ilaaltanii karaa yuutuubis ta'ee karaa garee keenya chaanalii teelegiraamii akkasuma immoo carraa kana viidiyoo kana biraallee argattan jechuudha. Kallattii kamiiniyyuu haa ta'u namoonni ilaaluu argattan qubee afaan oromoo baruu barbaadan irra deddeebitanii viidiyoo kana dhaabaa yookiin paawus gochaa sagalee kana deddeebitanii yoo shaakaltanii haaluma salphaan qubee afaan oromoo baruu dandeessu jechuun jaalladha. Kanaaf kuni kan amma walii wajjin sagaleessine kuni qubeelee afaan oromoo dubbifamaa jedhama jechuudha. Qubee dubbifamaa kan jedhamu dubbachiistuu qofa keessaa baasnee waan ta'eef qubee afaan oromoo keessaa dubbachiistuu baasuudhaani qubee dubbifamaa argachuu dandeenya jechuudha. Tole itti fufnee walii wajjin kan ilaallu qubeewwan dachaa afaan oromooti. Egaa qubeeleen dachaa kuni qubee dachaa yookiin cimdii jedhamu. Isaan kunis kan uumamanii qubeelee dubbifamaa lama walitti fudhan sagalee uumamu jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf caa fi haa walitti fidnee chaa jennee uumna jechuudha. Caa fi haa walitti fidnee chaa. Kun immoo jechoonni akkanatti afaan oromootiin kanaan yookiin dubbifamaa gosa akkanaa kun qubeelee dachaa gosa akkanaatti uumamu waan jiraniif afaan oromoo keessatti fayyadamna gadi ta'ee fi akka kanatti yommuu dubbifamaan lama walitti dhufee uumamu kun qubeelee dachaa yookiin cimdii jenna jechuudha. Kanaaf qubeelee dachaa afaan oromoo keessatti kan fayyadamnu kam akka ta'e walii wajjin ilaalla jechuudha. Kanaaf qubeeleen kun olmoos kan asitti amma ilaallu waliin qubeeleen amma asitti agarsiisaa jiru kanaadha. Baay'inni isaanii ammaaf 5dha. Tarii darbee loqoda Oromiyaa keessaa naannoo tokkotti fakkeenyaaf naannoo Harargeefaatti akka qubee dachaatti dabalataatti kan jira jedhama. Innis kaa fi haa walbata haa waan jedhamu wayii natti fakkaata. Ammallee waan qorannoo adda bahu malee wanti jala saramee lafa kaa'amee jiru. Ammaaf garuu qubee dachaa bu'uura kan jedhaman qubee afaan Oromoo keessatti fayyadamu yookiin qubee cimdii kan afaan oromoo jechuudhaan kan fayyadamu waan ta'aniif kan walii wajjin ilaalla jechuudha. Kanaaf mi'a ammallee namni tokko itti fufee nuu sagaleessa si'a sadii jalqabii. Chaa, chaa, chaa. Dhaa, dhaa. Dhaa. Nyaa, nyaa, nyaa. Phaa, phaa, phaa. Shaa, shaa, shaa. Chaa, chaa, chaa. Dhaa, dhaa, dhaa. Nyaa, nyaa, nyaa. Phaa, phaa, phaa.
sha, 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 cha, 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 a, 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 Tole egaa haaluma kanaan namoonni haaluma salphaadhaanii akka amma shaakallee yookiin immoo akka amma sagalee isaaniitti haaluma salphaadhaan qubeelee dachaa afaan Oromoo kana shaakaluun adda baafachuu dandeessu. Kunumaaf qubeelee dachaa kan jedhaman amma ilaalle kana. Anillee mee al tokko irra deebi'eetan sagaleessaa chaa, chaa, dhaa, dhaa, nyaa, nyaa, phaa, phaa, shaa, shaa. Tole egaa haala kanaan qubeelee afaan Oromoo har'a bakka sadiitti gurguddaa sadiitti qoonnee ilaallee jirra. Qubeelee dubbachiistuu, dubbifamaa fi qubeelee dachaa jennee walii wajjin shaakallee jirra. Kanaaf namoonni haaluma salphaadhaan qubeelee kanneen adda akka baafattan abdiin qaba. Kanaaf hin nuffinaa, hin dadhabinaa jechuun barbaada. Namoonni qubee afaan Oromoo baruu barbaadanii haaluma salphaan akka kanatti shaakaltanii adda baafachuu dandeessu. Kanaaf barnoonni keenya har'aa kana fakkaata. Kutaa barnoota biraatiin amma walitti wal agarruutti nagaatti isiniin jedha. Kutaalee barnoota keenya itti aanu keessatti kutaa barumsa biraa ilaalla. Kanaaf galatooma nagaatti tura yeroo gaarii.